Barattoota kutaa kurnaffaa elektirookeemistirii akkam jirtu jechaa namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun haa eegallu. Amma garuma kutaa keenya barachuutti itti fufna. Yeroo darbee exercise 4.1 wajjin ilaallee turre. Har'a immoo energy changes in electrochemistry wajjin ilaalla. Akkasumallee electrochemistry wajjin ilaallaa jechuudha. Activity kana ofuma keessanii hojjedhaa. Amma gara mata duree electrochemistry jedhutti wajjin gallaa jechuudha. Electrochemistry is a field of chemistry that deals with the interconversion of electrical energy and chemical energy. Yeroo darbe ibsinee turre electrochemistry jechuun maal akka ta'e is a field of chemistry. Chemistrytu fiildii garaagaraatti qoodama. Fiildiin inni qoodamu chemistry'n kun fiildota baay'ee qaba. Fakkeenyaaf fiildota akka hydrocarbonii kan qoratan jiru, wire reaction garaagaraa kan qoratan jiru. Fiildiin kunis isaanuma keessaa tokko ta'ee field of chemistry that deals with the interconversion wal jijjiirraa yookiin immoo haala ittiin elektirikii fi keemikaal enerjiin akkaataa isaan itti walii wajjin hojjetan jechuun elektirikii fayyadamnee keemikaalii maddisiisuu yookiin keemikaala fayyadamnee elektirikii maddisiisuudha jechuudha. Kan ammoo kan qoratu fiildii keemistirii keessaas kam yoo jenne elektirookeemistirii kanaa jechuudha. It is concerned with the use of electricity to cause chemical reaction to happen or generating electricity from chemical reaction. Thus, electrical energy and chemical energy are interconvertible. Isuma nama jedhee yookiin elektirikii fayyadamnee keemikaala maddisiisuu yookiin keemikaala fayyadamnee elektirikii maddisiisuudha jechuudha. Kanaafi electrical and chemical energy are interconvertible jechuu dandeenya jechuudha. Electrochemistry kana keessaa jalqabaatti kan ilaallu electrical conductivity dha. Why do metals conduct electricity? Metaalonni maaliif shiboo dabarsu? Fakkeenyaaf bismaara wayii fuunee yookiin immoo neelii fuunee yoo kondaaktii waarii tokkotti geessine maaliif nu qaba? Deebii kana argachuudhaaf do you know any metal which conduct electricity? Kanas wajjin deebisaa deemnaa jechuudha. Electrical conductivity is ability of a substance to transmit electricity. Electrical conductivity jechuun ability yookiin dandeettii sabstaansiin tokko elektirikii of keessa dabarsuu danda'u isaati. San of keessatti dabarsuu osoo hin taane dandeettiin isaan suni electrical conductivity jedhama jechuudha. The materials that allow to the passage of electricity through them are called electrical conductors. Electrical conductors jedhama. Electrical conductors. Dandeettiin ittiin dabarsuun of keessaa qabu conductors electrical conductivity yommuu jedhamu the materials kan akka hin dhageenye the materials that allow the passage of electricity akka elektirikiin madduuf immoo meeshaan sababa ta'e yookiin immoo causii kan godhe maal jedhama electrical conductor jechuu dandeenya jechuudha. Electricity is constituted by movement of charged particles. Sila maal jenne gaaffii kana gaafadheen ture why do metals conduct electricity jennee ture. Kan isaan of keessa dabarsanii fi deebiin isaa kunuuti. Electricity is constituted by movement of charged particles or charge carriers. Electricity kan inni dabarsuu fi sababa elektirooniin jiranii fi jechuudha. Elektiroonii yookiin immoo free moving elektiroonii sababa isaan jiranii fi jechuudha. Fakkeenyaaf elementii tokko fudhattanii yoo ilaaltanii niikulasii yoo gidduu kana jiraate sheelonni akka isatti naanna'anii yoo jiraatanii sheelonni akka isatti marsanii asirraa 2 qabaa, asirraa 8 qabaa. Asirraa fakkeenyaaf tokko haa qabu jennu. Soodiyeemii yoo fudhannee ilaalle soodiyeemiin kun tokko yoo asirraa qabaate tokko yoo achirraa qabaate jechuudha. Isheen tokko suni muuvimentii geggeessiti jechuudha. Muuvimentiin geggeessu sun immoo akka elektirikiin madduuf illee sababa kan ta'udha jechuudha. So electrons carry negative charge whereas ions may carry positive or negative. Elektiroononni beekamaadha inni outer shell irra jiru, shell isa dhumaarra jiru charjiin isaanii negatiiviidha jechuudha. Garuu immoo kan aanotaa yookiin pozitiivii yookiin negatiivii ta'uu danda'a jechuudha. Isa pozitiiviidhaan kataayinii jenna, isa negatiiviidhaan immoo anaayinii jenna jechuudha. Depending on the nature of the particles responsible for the flow of electric charge through conductors, partikiloota gahee fudhatan yookiin responsibly elektirikii chaarjiin tokko akka deemu godhan irratti hundoofne electrical conductivity bakka lamatti qooduu dandeenya.
jechuunis meetaaliik kondaaktivitii fi elektiroolaayitik kondaaktivitiidha jechuudha. Maalirratti hundoofne paartikilii responsibility flow of chargeedhaa fi yookiin immoo gahee kan fudhatu akka elektirikoonni filoo ta'uu fi elektirik chaarjonni akka isaan filoo ta'anii fi wanta sababa godhu irratti hundoofnee bakka lamatti qoodna. Isaanis meetaaliik kondaaktivitii fi elektiroolaayitik kondaaktivitii jechuu dandeenya jechuudha. Meetaaliik kondaaktivitii yoo wajjin ilaalle meetaaliik kondaaktivitii kanuma fudhanne yoo wajjin ilaalle is electrical conductivity in metal results of movement electrical charged particles called electrons. Sila isinitti ture meetaaliik kondaaktiviitiidhaaf sababa kan ta'e maalidha jechuudha. Elektirooniidha jechuudha. Elektiroonii kanatu gaafa filoo godhu meetaalonni hundi isaanii akka isaan elektiroonii kennan beekna. Gaafa isaan filoo ta'anii maaltu ta'a jechuudha. Muuvimentii uumamu. Muuvimentiin gaafa uumamu immoo elektiroonni kun chaarjii yookiin immoo elektiriik kaarentii baatanii deemu jechuudha. Isa booddee akka chaarjiin daddarbu yookiin immoo yaa'insa elektirikiitii fi sababa ta'uu danda'u jechuudha. The atoms of metal elements are characterized by the presence of valence electrics. Atoms of metal element. Sila itti meera. Atoms of metal element. Kamiyyuu maal characterized by free to move presence of valence electronidha jechuudha. Valence electronii qabu. Meetaalonni hundumtuu valence electronii qabu jechuudha. Valence electronii jechuun isa outer shell irraa isa tokko hafte yookiin lamas ta'uu danda'a tokkos ta'uu danda'a. Kanaafi valence electronii jechuun immoo which are electrons in the outer shell of an atom that are free to move about jechuun naannoo isaarra kan socho'uu fi outer most shell isaarraa kan qabudha jechuudha. Because valence electrons are free to move. Valence electrononni kun waan isaan danqu hin qabu. Gaafa meetaalonni nam-meetaalotaa wajjin wal nyaatanii nam-meetaalonni hin barbaadu waan ta'eef meetaalonni immoo doonariidha waan ta'eef hin kennuufi jechuudha. Valence electronii kana kennuufi nam-meetaalotaa. Gaafa isaan muuvii ta'anii valence electrononni free to moveidha yookiin bilisaan socho'uu danda'u jechuudha. They can travel through the metallic lattice. Metallic lattice that forms the physical structure of metal. Kan isaan keessa socho'an immoo haala formation physical structure meetaalotaa irratti hundaa'e jechuudha. Silver is the best electrical conductor. Meetaalota jiran kana keessaa immoo best conductor kan ta'e silveridha jechuudha. Maalirra jennee silverii. Eejii isa jennu bakka bu'iinsaa silver is the best electrical conductor'idha jechuudha. Metallic lattice can be described as an atmosphere of positive ions in a sea of mobile electrons. Metallic lattice gaafa jennu it can be described as atmosphere of positive ions in a sea of mobile electrons. Bakka mobile electron yookiin immoo elektiroononni baay'een socho'an jiranitti atmosferii positivii yookiin immoo elektiroonni baay'ee socho'an suni sababa maaliitiifi sababa positivii waan ta'e tokko jiruufi. Positivii gaafa jennu anaayinii kataayinii ta'uu danda'a jechuudha. Anaayinoota keessa bakka isaan baay'atanii jiranitti kanaanii meetaaliik laatisii jechuu dandeenya jechuudha. Salphaamatti akkasitti qabattan meetaaliik laatisii kana described as atmosphere of positive ions. Atmosferiin bakka qilleensi baay'een jirudha. So bakka mobile electroniin baay'ee jirutti positive ion jiraachuu isaaniiti jechuudha. The electrons entering the metal displays repel the freely moving electrons at the points of entry. Elektirooniin bakkeerraa dhufee galee fakkeenyaaf nam-meetaalota yoo fudhatanii entering the metal displays the freely moving electron. Chaarjonni wal fakkaatanii like charge repel chargeridha waan ta'eef freely moving electron kana maal godhu repel godhu at point of entry. The displaced electrons occupy any position by pushing neighboring electrons ahead. Maal godhu jechuudha elektiroononni haaraan kuni warroota charge like isaanii ta'anii the displaced electrons occupy by pushing elektiroonii masa fakkaatu pushii gochuudhaanii bakka silaa dhufee qabataa jechuudha. This will continue until electrons are forced out of the world at the opposite end. Kun amma yoomitti ta'a jechuudha. Elektirooniin bakkeerraa dhufee seenu suni hamma elektirooniin tokko bakkeedhaan at the end
fakkeenyaaf waayarii tokko yoo fudhatanii hamma dhuma isaatiitti hamma dhuma waayariin suni elektirooniin tokko dhadheechiin baatutti adeemsi kun itti fufaa jechuudha. The charge carriers in metallic conduction are electron. Salphaamatti metallic conductivity keessatti charge carriers yookiin immoo chargii kan baatanii deemanii elektiroonota jechuudha. Yookiin immoo freely moving charge jechuu dandeessu. Hence metallic conductivity is also called electronic conductivity. Kanaafi sababii elektiroonii baatanii deemaniif maal jedhamanii metallic conductivity kun maal jedhamu jechuudha. Electronic conductivity jedhamu jechuudha. So qormaata irratti akkas jedhee isin gaafachuu danda'a. Maaliif electronic conductivity jedhamanii jechuu danda'a. Maal jettanii deebisu jechuudha. The charge carriers in metallic conduction are electrons jettanii deebisuu danda'uu qabdu jechuudha. Diyaagiraamii kanas ilaaluu dandeessu. Electrical conductivity in metals elektirooniin kunoo gaafa dhufee asii seenu like charge repel charge waan ta'eef kana repelii godha. Kun immoo kanaan gaafa atiraaktii ta'u inni atiraaktii ta'e kun immoo kana repelii godha. Akkasitti adeemsi kun itti fufee tokko indi poointii kanaan dhuftee asiin baatii ba'uuf dirqamte jechuudha. Haala kanaanii charjiin uumamuu danda'a jechuudha. So non-metals are generally non-conductor of electricity. Sila waa'ee meetaalota ilaalle irraa metallic conductivities jennee fudhanne irraa maaliif amma immoo waa'ee non-metaalii gaafa ilaallu non-metals are generally non-conductor. Hundi isaanii non-conductoridha jechuudha. Kana jechuun ibsaa of keessa dabarsuu hin danda'an. Maaliifi iskinaa deebisaa 1 2 3 4 5 sababni isaa elektiroonii muuvii ta'uu qabanii jechuudha. Elektiroonii firiin qaban waan ta'eef kanaaf elektiroonii socho'ee isaanii fi chaarjii maddisiisuu hin qaban waan ta'eedhaaf kanaaf generally non-conductorsidha jechuudha. Because they do not have freely moving electrons. Graphite is a form of carbon in which the carbon atoms are bonded in trigonal planar fashion to the three other carbon atoms to form interconnected hexagonal rings. Exceptionally kan qabu non-metaalota hunda keessaa maal jenna non-metaalonni hundi isaanii generally non-conductorsidha jenneera. Garuu immoo exceptionii gaafa fudhannee ilaallu Graafayitiin kun maalidha jechuudha. Form of carbon kaarboonota hedduu kan of keessaa qabudha jechuudha. Freely moving electron akkamitti qabaata yoo jenne ilaalle electrons move freely through the hexagonal layers making graphite rod conductor of electricity dha jechuudha. Graafii kana yoo ilaalle kan walumaa galatti form of carbonidha jenneerra. Kaarbooniin immoo kaateneeshinii uumuu danda'a jechuun foormii baay'ee walitti fufee uumuu danda'u. Amalli isaa kun kaateneeshinii jedhama jechuudha. Amma yoo ilaaltanii tokko yoo fudhannee ilaalle akkasitti jira jechuudha. Kuni boondii walitti uumuu danda'a. Maaltu jechuudha? Kaarbooniin boondii akkasitti uumuu danda'a. Gaafa boondii akkasitti uumu kana vaalaansii meeqa qaba kaarbooniin? Vaalaansii 4 mitiiree? Vaalaansii 4 qaba. So boondota 4 uumuu danda'a. Gaafa boondota 4 uumu kana immoo isteebil ta'uu danda'a. Amma garuu isteebil hin taane jechuun kunoodha. Boondii 3 uumu tokko tafeef ammas kan biraa tokko jira. Maal jenneera? Graafayitis kaarboonota hedduu kan qabudha jenne graafayitiin. Gaafa akkas ta'u kana inni kunis gaafa uumu meeqa uumeera jechuudha. Tokko tokko uummateera. Meeqa mooduu danda'a? 4. Gaafa uumu kana kun immoo walitti dhufee boondii waliif uumu. Gaafa kun boondii waliif uumu meeqa tafe jira? Asii elektiroonii tokko tafe. Asiis elektiroonii tokko tafe. Elektiroonni hafan kun boondii sababii uumanii fi hundi isaanii muuvii ta'u jechuudha. Muuvii ta'u bakka isaanii dhiisanii gara iddoo biraatti yaadu. Boondii isaan uuman kun immoo koovaalentii boondii jenna. Koovaalentii boondiidha. Chaarjii 1.4 ampiirii maddisiisuu danda'u jechuudha. Humni isaan qabee jiru immoo vaandar wiils foorsiidha jechuun humna isa dadhabaa kan ta'edha. Kanaafi har'a kan inni baranne waa'ee energy change in electrochemistry akkasumas illee
importance of chemical energy dha. Metallic conductivity elektiroononni akka isaanii responsibility ta'anii akka elektirooniin madduu fi so electrochemistries ilaalleerra, metallic conductivities ilaalleerra. Akkasumallee non-metaalsii hundi isaanii non-conductor akka isaan ta'anii garuu immoo graphiteidha. Sababni adda ta'eef immoo baay'inaan kaarboonii irraa waan uumamee fi kaarbooniin immoo baalaansii 4 waan uumuu danda'uu fi inni garuu 3 waan uumee jiruu fi gaafa tokko hafu isheen tokko hafte suni freely moving taate bifa tiraayidhaan isheen turte suni gaafa keessumne tiraayidhaan isheen jirtu muni asis tiraayii tokko jira gaafa keessumani meeqati hegzaagonaalii ta'e jechuudha. Gaafa hegzaagonaalii uuman kana as gidduu freely chaarjiin uumamuu dandeesse jechuudha. Kutaa itti aanu immoo elektiroolaayitii kondaaktiivii ilaalaa, sabskiraayib, sheer gochuudhaan akka nu eegdan isiniin jenna. Galatooma.